Ashama harka fuunee akkam jirtu? Ani obsaadhaa Meelbaa HD irraati har'amoo viidiyoo bareedaa tokko qabadheen isinii dhiyaadheera. Viidiyoon kun maalidha yoo jettan na gaafattanii, viidiyoon kun appilikeeshinoota barnoota keessaniif isin fayyadu warra haayiskuulii, yuunivarsiitii fi kolleejjota garaagaraa barataniif baay'ee isin barbaachisa. Gara viidiyootti. Tokkoffaa irratti appilikeeshiniin qabadhee isinii dhufee Photomaas jedhama. Pileestoorii irratti tola argachuu dandeessu yookiin firii buufachuu dandeessu. Appilikeeshinii kana pileestoorii irratti Photomaas jettanii sarchi gochuudhaan argachuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun kan isin fayyaduu fi maasii karaa barbaaddan yoo barbaaddan bilaakboordii irraa yoo barbaaddan dabtarii irraa akkasumas waraqata garaagaraa irraa footoo duwwaa kaasuudhaan akkaataa isteeppii isaadhaan isinitti agarsiisa. Yoo meetadii baay'ee beektu ta'e immoo meetadii barbaaddaniin hojjechiifachuu dandeessu. Kun hundumtuu yeroo xiqqoo keessatti ajaa'ibadha. Appilikeeshiniin kun animeetediis qaba. Akkuma barsaatti ofiisaa akka isinii ibsuu godhee isinii ibsa akkaataa itti deebiinsaa dhufee jechuudha. Kun immoo baay'ee isin gargaara. Ani ofii kootiin fayyadama. Buufadhaa pileestoorii irraatii firii buufadhaatii itti fayyadamaan jedha. Baay'ee akka isin gargaaru immoo abdiin qaba. Lammaffaa irratti appilikeeshiniin qabadhee isinii dhufe immoo appilikeeshiniin kunis baay'ee namatti tola. Maqaan isaa Brainly jedhama. Brainlynis akkuma kana pileestoorii irraa namni baay'een itti fayyadama. Reetii 4.6 qaba. Akkasumas kan inni isin fayyaduuf immoo viidiyoowwan garaagaraadhaan nama wajjin chaat gochaa gaaffii ol gaafachuu dandeessu. Akkasumas koomunitii qaba. Koomunitii sanarratti akkuma feesbuukii, tiwiitarii garaagaraa irratti poost goonu gaaffii barbaaddan barreessitanii poost gootu. Sana booddee warri sanarraa itti fayyadaman immoo isaan immoo daqiiqaa tokko kan hin guunne keessatti deebii keessanii isinii deebisuu jechuudha. Kunis Ask the Brainly Community jedhama. Akkasitti gaafattu deebiin keessan isinii deebi'aa jechuudha. Akkasumas saabjektoolii tokko duwwaa osoo hin taane maasii, istirii, baayoloojii, keemistirii barnoota kamiyyuu gaafachuu dandeessu. Appilikeeshiniin sadaffaa irratti qabadhee isinii dhufe immoo All Formulas jedhama. Appilikeeshiniin kun immoo fiiziksii, keemistirii, maas kan walitti qabatee jiru foormulaawwan isaan qaban baay'inatti lakkaa'aman baay'eedha jechuudha. Rakkachuus hin barbaadu. Appilikeeshiniin kun buufattanii pileestoorii irraa hundumti isaa firiidha. Itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma suura kanarratti argaa jirtanii appilikeeshiniin kun kan fiiziksii fakkeenyaaf kan maasii yoo jenne aljebree waa'ee akkasii guutee jira, hundumaan isaanii qabatee jira jechuu dandeenya. Akkasumas kan maasii, kan fiiziksiis akkasuma kanadha. Akkuma kanas illee kan keemistiriis pireedikteebilii kana waan hundumaa qabatee isinii dhufee jira. Kun keessumattuu barattoota haayiskuulii barataniif baay'inaan baay'ee isin gargaaran jedha. Warra kolleejjiifis isin gargaara. Hundumaan keessaniif isin gargaara. Appilikeeshinii afuraffaa buufadhaa itti gargaaraman jedha. Appilikeeshinii afuraffaa irratti qabdee isin dhufe immoo Amaazoon Kindle jedhama. Appilikeeshiniin kun laayibrariidha jechuu dandeessu. Kitaabota barbaaddan tola buufattanii dubbisuu dandeessu gara moobaayilii keessanitti jechuudha. Kunis firii intarneetii mara galtanii appilikeeshinii kana keessa galuudhaan sarchi gootanii buufattuu. Keessumaa barattoota kitaaba riiferaansii barbaaddanii fi baay'ee isin gargaara jechuudha appilikeeshiniin kun. Achuma keessa galtuu kitaaba barbaaddan sana sarchi gootu kitaaba miiliyoonatti lakkaa'amanii guuree isinii fida. Kan barbaaddan buufattanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Kuni baay'ee isin gargaara. Akka kootti itti fayyadamaan jedha. Appilikeeshinii kana baay'een jaalladhanis itti gargaaramaan isiniin jedha jechuudha. Pileestoorii kunis firiitti argama. Reetiis 4.7 wayii qaba. Nama baay'ees buufatanii daawunloodarsiis baay'ee qaba. Appilikeeshinii sadaffaa irratti qabadhee isinii dhufe immoo Office Lens jedhama. Buufachuu barbaaddan akkuma barreeffama kana irratti argitan Office Lens jettanii sarchi gootanii buufachuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun immoo luukii irraa yookiin waraqata irraa, bilaakboordii irraa, dabtarii keessan irraa ta'u suuraa duwwaa kaasuudhaan gara editable yookiin dookumentii edit gochuu dandeessan ofii keessan editable dookumentiitti isin jijjiira. Seef ittiin gochuu dandeessu. Yoo barbaaddan waan barbaaddan iskaan godhuu dandeessu. Mana kompiitaraarra joortanii iskaanii isin barbaadu. Office Lensii qabaannaan
akkuma mana kompiitaraadha. Luukii irraatii akka barreeffama kompiitaraatti hin jijjiiree isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunis baay'ee isin barbaachisaa dhugaa. Kuni baay'ee isin barbaachisan jedha. Appilikeeshiniin jaaffaa irratti qabdee isinii dhufe immoo Duolingo jedhama. Appilikeeshiniin kun baay'ee pileestoorii irraa firii argachuu dandeessu. Reetii 4.5 qaba. Daawunloodarsii miiliyoona 100 ol qaba. Appilikeeshiniin kun immoo afaan barachuu warra barbaadaniif baay'ee isin gargaara. Afaanii gara afaanota 32 qaba. Afaan Ispaanish, afaan Faransaay, Jarman, Itaaliyaan, Jaapaanis kana baay'atee of keessatti hammatee argama. Appilikeeshiniin kun afaan barbaadan sarchi gochuudhaan afaan barbaadan iskaan tiraansleet isinii godha. Fakkeenyaaf Ingiliffarraa gara Jaapaanisitti isinii qayyaree afaanicha isin barsiisuu danda'a. Kana malees appilikeeshiniin kun afaan isin barsiisuun alatti geemiiwwan garaagaraa kan ittiin sammuu keessan firii gootanii onlaayinii irra teessanii kan isin taphachuu dandeessan qaba. Kana malees piroonansiyeeshinii garaagaraa dubbannaa Ingiliffaa isin barsiisa. Akkasumas dhaggeeffattuun jedha buufadhaatti fayyadama. Appilikeeshiniin torbaffaa irratti qabdee isinii dhufe immoo Kaam Iskaanar jedhama. Appilikeeshiniin kunis baay'ee daawunloodarsii baay'ee fi reetii 4 ol qaba. Kan inni isin fayyadu immoo firiidha. Ooflaayiniidha. Takkaa buusnaan ooflaayinii hojjeta. Fakkeenyaaf luukii keessanirraa iskaan gochuuf isin fayyada. Kunis baay'inaan namni baay'een kan ittiin fayyadama. Hammataan gochuun ittiin fayyadama. Ofiikos fakkeenyaaf assaayimentii garaagaraa hojii manaa garaagaraa isinii laatame silkii keessan irratti seef gochuu yoo barbaadanii footoo kaastanii isa keessan hin taane footoo keessanii gara aappii kanatti jijjiiruun waraqaa isa xurii qulqulluu fakkeessee bareechee isinii kaa'a jechuudha. Kuni piriint godhatanii itti fayyadamuu dandeessu. Salphaadha itti fayyadamuunsaa. Akka imeejitti seef gochuu dandeessu. Akka footoottis yoo barbaadan akka PDF'tti irraa dubbisuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun waan garaagaraadhaaf isin fayyada. Waan footoo kaastan sana ediit gootanii akkasumas dookumentii mataa keessanii kireet gootanii dookumentii mataa keessanii akkuma kompiitara keessanii uumtanii akkasumas moobaayilii keessanii Kaam Iskaanarii fayyadamtanii uumuu dandeessu. Appilikeeshiniin 8ffaa irratti qabadhee isinii dhufe immoo Oxford Dictionary jedhama. Oxford Dictionary kana namni baay'een keessan beektu kitaaba guddaadhaan beektu. Amma garuu teeknooloojiidhaaf haa ta'u amma gara silkii keenyaattis nu dhufeera. Kompiitara keenyaanis nu dhufeera. Kana appilikeeshinii kana kitaaba guddaa baannee deemurraa appilikeeshinii kana silkii keenyatti baannee jecha barbaannee sarchi goonee aadiyoodhaan sarchi gochuu dandeenya. Waan barbaanneen sarchi goonee barreeffamaanis aadiyoodhaan sarchi goonee itti fayyadamuu dandeenya. Akkuma kitaaba isaadha jechuudha kuni. Akkuma kitaaba isaa guddaa isaa baannee deemnee amma kana rakkachuurraa silkii keenya waan kiisii keenya keessa taa'u itti baannee deemuu dandeenya. Akkasumas afaanota garaagaraa tiraansleet gochuu jalqabeera appilikeeshiniin kun inni silkii irra jiru. Akkasumas ooflaayinii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ooflaayinii fuutanii erga takka appilikeeshinicha daawunlood pileestoorii irraa firiidha. Erga buufattanii booddee itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii 9ffaa irratti isinii qabadhee dhufe immoo Coursera jedhama. Appilikeeshiniin kun baay'ee appilikeeshinii tokkoffaa irra jirudha. Akka appilikeeshinoota barnootaa keessaa appilikeeshinii tokkoffaa irratti argamudha. Kan inni isin fayyadus fakkeenyaaf baay'inaan kan inni fayyadamu warra haayiskuuliitu hin taane warra kolleejjii fi yuunivarsiitii baratanii kompiitar saayinsii fakkeenyaaf maashin larniingii waan garaagaraa koorsii barbaadan fiildii barbaadan warra barachuu barbaadaniif onlaayinii irra galtanii sarchi gootu barumsa barnootan sana filattanii barsiisonni onlaayinii irra taa'anii isin barsiisu. Onlaayinii irra teessanii digirii fudhachuu dandeessu. Kun garuu baay'ee onlaayinii irra teessanii barachuu wanta ta'eef baay'ee yeroo keessan isin gaafata jechuudha. Kuni kan inni barbaadu dhuma waggaa irratti isin badhaasu akkas badhaasa garaagaraa qaba. Onlaayinii irratti galtanii gaaffiis gaafachuu dandeessu. Barsiisota keessanii akka barbaadan barsaa barbaadan gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Dhuma irratti immoo sartifikeetii garaagaraa isin badhaafamoota tokko suuraa kanarratti argitanii jechuudha. Viidiyoon keenyarraa kanuma ammaatti ilaaltan fakkaata. Subscribe, like, share, subscribe gochuun irraanfatina. Viidiyoowwan barbaachisoo akka irraa kanaa qabannee akka dhumnu barbaadan yaadachuu akkasumallee
yaada yoo qabaattan karaa teelegiraamii yaada qabdan qeeqa qabdan hundumaa